Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa maatiiwwan waaqayyoo fakkii kana kan ilaalaa jirtan sagalee kana kan dhaggeeffatan hundumti keessan duraan dursee araara jaalalli nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa guyyaarraa Maggaabii Addis guyyaarraatti barsiisaa keenya Maggaabii Addis Addis Alamaayyoo waliin turtii gabaabaa gochuudhaaf argamneerra baga nagaan dhuftan jechaa maatiiwwan Dungoo Miidiyaa yeroo baay'ee yeroo mara gaaffii isaan gaafatanii qabu isarratti akka ibsa gabaabaa nu kennitaniifidha. Keessumaa gaaffiin kun yeroo irratti kan gaafatamu dhimma abaaboo ji'aa yookaanis immoo marsaa laguu ji'aa jedhamee kan beekamu irrattidha. Mee seensa akka nu ta'uuf duraan dursinee kakuu haaraatti marsaa laguu ji'aa yookaanis abaaboo ji'aa kitaaba irrattis immoo garaa dhukkubbii jedhamee beekama. Wanti kun kakuu haaraatti maalidha? Kakuu duraattis kakuu haaraattis maal jechuudha seeduutu nu ibsitanii duraan dursee. Tole maqaa abbaa kan ilmaa kanaaf qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Egaa maatiiwwan waaqayyoo hundumti keessan kan sagantaa gabaabaa kana hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu. Egaa liqa diyaaqoon amma akkuma nu kaaftanii mana kiristaanaa keenya keessatti kitaaba qulqulluu keessatti hiikame irratti garaa dhukkubbii jedhamee caqasameera. Akkasumas immoo yeroo baay'ee abaaboo ji'aa jedhamee beekama. Walumaa gala garuu ji'a ji'aanii obboleettiiwwan keenya yookaanis immoo harmoonni keenya ji'a ji'aanii mallattoo abaaboo firii yookaanis immoo ijoollee daa'ima argachuudhaafi yeroo yerootti ji'a ji'aanii dhiigni isaan irratti mul'atu ni jira. Kana wajjin wal qabatee kakuu duraarrattis kakuu haaraa keessattis wal qabsiisuudhaanii akkuma amma kaaftanii maatiin keenya baay'een ittiin cinqama. Ittinis immoo rakkoo adda addaa keessumattuu mana kiristaanaa irraa akka fagaatu ta'ee jira. Kanaaf kakuu duraa keessatti maalinni kakuu haaraa keessatti maalinni jennee gaafa ilaallu kakuu duraa keessatti kan turetu kakuu haaraa keessatti seerratti tumameera. Kakuu duraa keessatti seera Lewwotaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasnee yeroo dubbifnu kallattiidhaan caqasamee jira. Kanaafi shamarran yeroo garaa dhukkubbii ji'aa yookaanis immoo yeroo abaaboo ji'aa kanarratti wanna isaan gochuudhaa qabanii wanna isaan tuquudhaa hin qabne kallattiidhaan caqasamee jira jechuudha. Kanaaf achirraa ka'uudhaan seerri tumamee abbaa keenya Museedhaa fi seerri Waaqayyo irraa kennamee fi seera sanaan kan ka'e amma har'aatti seerri suni itti fufee mana kiristaanaa keenya keessa jira jechuudha. Walumaa gala liqa diyaaqoon. Guddaa galatoomaa barsiisaa keenya sagalee jireenyaa nuuf dhageessu barsiisaa keenyaa fi dimshaashumatti garuu Maggaabii Addis amma gara seera mana kiristaanaa keenyaatti dhufna yeroo baay'ee falmii ka'uutu jira. Gama tokkoon wanti kun abaarsa gatii ta'ee fi yeroo abaaboo ji'aa ilaalan kanatti kitaaba qulqulluu harkaan qabuu, kitaaba kadhannaa harkaan qabuu, tsabala dhuguu, mana kiristaanaa deemuu, qiddaasee irratti hirmaachuu, masqalii lubarraa dhungachuu kanneen fakkaatan akka hin tuqne wanta kana akka itti hin buune yeroo sanatti xuraa'oodha itti bu'uun qaban jedhanii namoonni kaasan jiru. Mee akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti yeroo abaaboo ji'aan irratti mul'atu wantoota raawwatanii fi wantoota hin raawwatamne, wantoota dhorkaa ta'anii fi wantoota heeyyaman lamaan isaanii jechuudha. Maaltu heeyyamamaadha? Sakamtu dhorkaadha seeduu ituu wanti kun falmii guddaa fidaa gatii ta'e barsiisaa keenya ituu kana jala murtanii wantoota raawwatamaniif wantoota hin raawwatamne ji'a kanatti ituu ni ibsitanii. Baay'ee gaariidha egaa amma wantoota lamadha kan akka darbaa darbootiin yookaanis immoo odeeffannootiin dhaga'aa guddanne. Innis maalinni tokkoffaa yeroo kanarratti yookaanis immoo yeroo garaa dhukkubbii shamarran irratti mul'atu yookaanis immoo yeroo abaaboo ji'aa kana shamarran abaarsadha yookaanis immoo yeroo kana xuraa'anii waan ta'eef wanni isaan tuqan hundumtuu ni xuraa'a kan ka'u kanadha.
Lammaffaan immoo isaan xuraa'urrayyuu immoo darbanii yoo mana waaqayyoo seenan yookaan mana kiristaanaa yoo seenanii mana sanallee ni xureessu jedhaniiti qixa kanaanitu odeeffannoon adda addaa ijoollee keenya gurra bu'ee teellaatti isaan deebisaa jira. Asirratti jala murree kan beekuudhaa qabnu jalqaba irratti dhimmi kuni abaarsaa wajjiniin akka waliin agarre abaarsa akka hin taane seera uumamaa akka ta'e kunis immoo Addaamiif Hewaan eega uumamanii booda gannataa ba'anii mallattoo kan akka isheen argitedha kan abbootiin keenya darbaa darbootiin nutti himanii kunis immoo kufaatii booda kan dhufe yoo ta'e iyyuu mallattoo ta'eetii kakuu haaraa keessa jira malee abaarsa ta'ee cubbuu ta'ee xuraa'ina ta'ee akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Kanaaf inni jalqabaa seerri kun eessaa eegalee gaafa jennu kakuu duraa keessaati akkuma jilan kaasee seera Lewwotaa boqonnaa 12 shamarran yeroo da'umsa yookaanis immoo yeroo eega mucaa da'anii boodaa fi akkasumas immoo yeroo garaa dhukkubbii yookaanis immoo yeroo hababoo ji'aa kana mana lubummaa yookaan mana kiristaanaa akka isaan hin seenne kakuu duraa keessatti beekamuu kuraaf jennee kaasuu dandeenya yookaan qulqulleetti jennee kaasuu dandeenya achi seenuu mana waaqayyo jedhanii kan Ayhuudoonni qopheessan sana seenuu akka isaan hin dandeenye. Kana qofaa miti wanna isaan tuqan kan tuqe bakka isaan jiran kan taa'e mana sana keessa kan seene kun hundumtuu akka inni xuraa'ee barreessuudhaan akka isaan sana keessa seenuu hin dandeenye seerri kun tumameera. Kanarraa ka'uudhaan manni kiristaanaa shamarran irratti labsii addaa akka waan qabnutti illee kan kaasan namoonni baay'ee jiru. Garuu manni kiristaanaa shamarran irratti labsii addaa miti kun. Kun labsii addaa ta'e ilaalamuudhaan qabu. Maaliif seera Lewwotaa boqonnaa 15 irratti shamarraniif qofa otoo hin taane namni kamiyyuu taanaan dhiirri ta'ee shamarran namni kamiyyuu taanaan qaama isaa keessaatii dhangala'aa kan qabu yoo jiraate mana qulqullummaa seenuu akka hin qabne seerri kun tumamee jira. Kanaaf seerri kuni nama tokko lamaaf shamarraniif qofa otoo hin taane dhiirris taanaan qixa kamiiniyyuu namni dhangala'aan qaama isaa keessaa ba'u tokko mana qulqullummaa seenuu akka hin qabne dubbataa jechuudha. Kanaaf kanarra dhaabanne seerri kun kakuu haaraatti ce'eeraayi. Kakuu haaraa keessa jira jennee gaafa laallu eeyyeeni kakuu haaraa keessatti ce'ee jira. Maaliin hubanna kana? Kana kan irratti hubannu maalinni akkuma amma kakuu duraa keessatti kaafne kana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti seera kakuu duraa keessa ture sana kabajee harmeen isaa Dubroo Maariyaamis kabajee yeroo isaan kana raawwatan ni agarra jechuudha. Kanas immoo ka'umsa akka nu ta'uu fi macaafa qulqulluu keessatti wangeela Luuqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 21 fi 24 gaafa laallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka seera kakuu duraatti maatiin isaa yookaanis immoo Dubroo Maariyaamii fi Yoosef gooftaa keenya fudhatanii gara mana dhanna qabaa akka isaan dhaqan ni dubbata. Kana qofaa miti. Mana dhanna qabaa sana eega dhaqanii booda gaafa waggaa 12ffaa immoo galfata mana qulqullummaadhaaf galuudhaa qabullee akka isaan dhiyeessan illee ni dubbata jechuudha. Kanaaf kanarratti hundaa'uudhaan seerri kakuu duraa keessa ture suni kakuu haaraatti illee akka inni raawwatamaa ture ni mul'isa jechuudha. Eega kana jenneeti kakuu haaraa keessatti seerri kakuu duraa suni hundumtuu miti kan hin ce'in jedhamee kan achitti hunda miti. Seerri kakuu haaraatti darban jiru jechuudha. Achirraa ka'uudhaan manni kiristaanaa keenya shamarran yeroo kanarra gaafa jiranii guutummaadhumatti isaan abaaramaniiru yookaanis immoo xuraa'aniiru waan ta'eef harkaan waa tokko qabuu hin qabanii mana qulqullummaa seenuu hin qabanii fannoo dhungachuu hin qabanii kadhannaa geggeessuu hin qabanii jedhanii kan barsiisan kuni adda ba'ee beekamuudha qaba. Maalinni kan isaan hin raawwanne maalinni kan isaan raawwatanii jennee sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf achirratti gaafa dhufnu maal kaafna jechuudha. Kallattiidhaan abbootiin keenya kakuu haaraa keessatti shamarran yeroo habaaboof akkasumas immoo yeroo reef daa'ima akka argataniini mana qulqullummaa akka isaan hin seenne macaafni abbootii keenya Fitaa Negest yookaanis immoo murtee abbootii jennee kan beeknu walga'ii Niqiyaa irratti kan murteeffame keessumattuu immoo Diidaakee yookaanis immoo Didisqaliyaa jedhamee kan beekamu seera mana kiristaanaa keenya keewwata 14 lakkoofsa 565 irratti maal jedha?
ለብእሲት ትክት ዋህራስ ከመይጸልያ ጸሎተ በውስተ ቤት አኮ በውስተ ቤተ ክርስቲያን ሸመረን ከደና ጋፋ ጌጌሰኒ kan daa'ima kallattiin daa'ima argatanii guyyaan isaanii shamarran yoo dhiira ta'e guyyaa 40 yoo shamara taate immoo guyyaa 80 hamma guutuufitti shamarran kan jedhaman kun lebisii tikt kan jedhamte ishee habaaboo ja'a argitu isheen immoo waaraas kan jedhamte immoo reefuu ishee daa'ima deessee dhiira taanaan hamma guyyaa 40 immoo hamma guyyaa 80 hamma guyyaa cuuphaatti mana qulqullummaa seenuu akka hin dandeenye dubbatameera. Haa seenuu haadhiisan iyyuu malee garuu kadhannaa irraatii daangeffamuu hin qabanidha. Kanaaf liqa daaqon gama kamiin iyyuu taanaan maatiin keenya kiristaana kan ta'an hundi isaanii yeroo kanarra yeroo jiranii kadhannaatiin jabaachuun akka irra jiru wangeela keenya keessatti keessumattuu wangeela Luuqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 36 irratti kadhannaan keenya addaan kutamuu akka hin qabne dubbata. Jabaadhaatii kadhadhaa. Kadhannaan keessan addaan hin citin jedha dubbata. Kanaaf namni kadhannaa gaafa dhaabu Waaqayyo wajjiniin dubbachuu dhaabaa jechuudha. Abbaasaa wajjiniin dubbachuu dhaabaa jechuudha. Kanaaf habaaboo ji'aa yookaanis immoo garaa dhukkubbii kana yeroo arginu yookaan yeroo habaaboo ji'aa kana wanni beekuudhaa qabnu wanna tokkorraa kan dhokatoo hin taane mana qulqullummaa akka hin seenneef dhorki jira guyyaa torbaaf achi hin seennu foon gooftaaf jedhee gooftaa hin fudhannu. Kunis kan ta'e kabaja mana qulqullummaadha. Dadhabbii nurra jiruuf kanarraa kan ka'e seerri kun kan qophaa'ee nuti tumame maleessaati nuti waan cubbamoota taaneef wanna abaarsi nurra jiruuf akkasumas immoo wanna keessi keenyaaf alli keenya xuraa'aa ta'eef yookaan lubbuutiin waan xuraa'aa taaneef akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Kanaaf kakuu haaraa keessatti hundumti keenya gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin qulqulloofneerra dhiiga isaatiin bilisa baaneerra. Kanaaf cubbuu otoo hin taane kan nurra jiru cubbuu keenya gaabbiitiin ofirraa dhiqna. Cubbuu keenya foon gooftaaf dhiiga gooftaatti qulqulloofna. Isaan gara Waaqayyootti dhiyaanna. Garuu seerri kun kabaja mana qulqullummaa kabaja foon gooftaaf dhiiga gooftaaf jecha guyyaa torbaa fi mana qulqullummaa osoo hin seeniin turra malee walumaa galatti qulqullummaa yookaanis immoo qulqullummaa lubbuu dhabnee akka hin taane beekuun nurra jira jechuudha. Kana qofa miti abbaan keenya qulqullichi Diyoonaasiyoos qannoonaa lammaffaa irratti Diyoonaasiyoos kan jennu kun Paatriyaarkii Iskindiriyaa 13ffaadha. Inni maal jedheera? Shamarran yeroo marsaa ji'aa yookaanis immoo yeroo garaa dhukkubbii kana kan isin xurooftanitti yookaanis immoo lubbuu keessaniin abaarsa qabdu kan jedhu jiraate inni abaaramaadha. Garuu qulqullummaa keessan eegdanii guyyaa torbaffaatti eega marsaa kanarraa qulqullooftanii booda kabaja mana kiristaanaaf jecha seenuu qabdu. Kadhannaarraa garuu addaan hin kutinaa, addaan hin ba'inaa. Sagada kadhannaa Waaqayyoo irratti wajjiniin dubbii haasaa Waaqayyoo wajjiniin qabdan sanarraati garuu hin fagaatinaa jedhee haala kanaatiin abbaan keenya Diyoonaasiyoos ibseera. Kana qofaa miti. Niiqiyaa salgaffaa irratti keewwata 29 yookaanis immoo Fitaa Nagas murtee abbootii keenyaa keewwata 6 lakkoofsa 235 irratti maal jedha? Luboota keessaati, garee lubootaa keessaati, diyaaqoonota keessaati. Yeroo kanarratti bataskaana seenaa foon gooftaaf dhiiga gooftaa fudhadhaa rakkoon qabu kan jedhan illee yoo jiraatanii isaan lubummaa isaanii irraatii haa sarbamanidha. Kana waan ta'eef yeroo kanatti foon gooftaaf dhiiga gooftaa fudhachuurraa akkasumas immoo mana qulqullummaa seenuu irraatii of eegna maleessaati kadhannaa irraa adda ba'uun barbaachisaa miti. Fannoo gooftaa akka dhunganne kan nu dhorku hin jiru. Kanaaf kadhataaf sagada mana keenya keessa keenya raawwan hundumaa irraatii kan nu dhorku seerri dhorku akka hin jirre beekuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa liqa daaqon kana wajjin wal qabatee yeroo baay'ee gaaffiin ka'u wangeela Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 20 irra kan jiru kaasanii gooftaan keenya Kiristoos biyya lafaa yeroo barsiisu dubartiin tokko dhuftee waggaa 12 kan dhiigni dhangala'anii ture dhuftee wayyaasaa fi wayyaasaa tuqxee fayyiteetti. Kanaaf har'as kan isheen wayyaasa tuqxee fayyite mana qulqullummaa yoo seenan maal qabaa kan jedhan jiru. Isheen dhukkubfatteeti kan isheen fayyite. Har'as taanaan ijoolleen keenya maatiin kiristaanaa dhukkubaan kan ka'e dhukkuba wajjiniin kan wal qabate dhiigni kan isaan dhangala'u yoo jiraate abbaa gaabbii isaaniidha wajjiniin mari'achuutu irra jira. Isheen dhukkubfatteeti malee marsaa ji'aatiin akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Isuma keessaayyuu immoo fiixee wayyaasaa tuqxee amantiidhaan akka isheen fayyite kan boqonnaan kun dubbatu.
Kanaaf isa dura dhukkuba kanaan qabamtee rakkoo cimaa keessa akka isheen turte boqonnaan kun ni dubbata jechuudha. Kanaaf kan ishee akka marsaa ji'aa yookaan immoo akka garaa dhukkubbii ji'aan mul'atutti goonee ilaaluun sirrii miti jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan egaa shamarran keenya yookaan immoo maatiin kiristaanaa dubartoonni keenya hundumti isaanii kadhannaarraatii wangeela dubbisuurraatii fannoo dhungachuurraatii adda soon ba'iin garuu mana qulqullummaa osoo hin seeniin foon gooftaa dhiiga gooftaa osoo hin fudhatiin seera mana kiristaanaa kana qixa kanaan eegnee jiraachuutu nurra jira jechuudha walumaa gala. Dhugaamatti barsiisaa keenya guddaa galatoomaa Waaqayyo gooftaa sagalee jireenyaa nu dhageessuu barsiisaa keenyaa fi bara tajaajila isaanii nu dheeressu. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyoo gaaffiin torbeedhaan gaafatamu dhimma kanarratti qobaatti seecaanee qobaatti calallee hojjechuudhaa fi qophii kana qopheessuuf kan nu dirqisiise isinirraa gaaffiin torbeetti dhiyaata gadi ta'eefidha. Har'a akka ifa isinii ta'e ni abdan. Egaa wantoota dhorkamaniif wantoota eeyyamaman barsiisaan keenya ifaaf bilisaan gabaabsanii nu kaa'aniiru. Kanaaf ammaa booddee yeroo ji'a garaa dhukkubbii kanatti yookaanis yeroo abaaboo ji'aan itti mul'atu kanatti kitaaba kadhannaa tuquun akkasumas xoofoo dhuguun kadhachuun mana kiristaanaa dhaqanii alaalatti fagoo dhaabbatanii sirna qiddaasee daawwachuun lubennaa argan masqalii dhungachuun kanneen kan fakkaataman akka eeyyamaa ta'e garuu immoo yeroo kanatti mana kiristaanaa keessa seenuun dhiiga gooftaa foon gooftaa fudhachuun akka hin danda'amne akkasumas immoo bakka sabalaa dhannee sabala xammaqamuudhaaf yoo barbaanne kunis kan hin eeyyamamne ta'uusaa garuu kadhannaa kitaaba kadhannaa qabachuu kadhannaa utuu addaan hin kutiin sooma keenya sagada keenya kadhannaa keenya utuu addaan hin kutiin akka itti fufnu qaawwaa kana fayyadamuudhaan sababa kana fayyadamuudhaan kadhannaarraa soomarraa sagadarraa jireenya fuuraarraa adda baanee torbee kanatti seexanaaf dabarfamnee kennamuu hin qabnu jechuudha. Torbee kana keessatti ani abaaboo ji'aanatti mul'atee ragatii ta'eef hin kadhadhu, hin soomu, hin sagadu, Waaqayyoon hin kadhadhu, ani abaaramtuudha, an xurooftuudha innee ofii keenya akkas of xiqqeessinee ofii ilaalcha akkasii ilaaluu hin qabnu. Barsiisi manni kiristaanaa inni sirriisa barsiisaan keenya jedhan gatii ta'ee fi haala kanaan akka hubattan wantooti dhorkaman kana qofadha. Inni kaan garuu walitti dhufeenya Waaqayyo duukaa qabnu sirna waaqeffannaa keenya kadhata keenya jabaannee itti fufuu akka qabnu barsiisaan keenya lafa nu godhaniiru. Ammas irra deebinee sagalee jireenyaa barsiisaa keenyaaf dhageessu jenna. Gaaffiiwwan isin dhiyeessitan garaagariifis immoo akkasuma deebiiwwan adda addaa qabannee dhiyaanna. Barsiisaan yaada xumuraa ergaa dhaamsa xumuraa dhimma kanarratti nu kennanii achumaan sagantaa keenya guyyaarraa nu xumuru jechuudha. Barsiisaa guddaa galatoomaa yaada xumuraa nu kenna. Baay'ee gaariidha gaalii qadaaqoon yeroo baay'ee seera mana kiristaanaa hubachuu dhabuudhaan kan ka'e baay'een keenya hariiroo bataskaanaa wajjin hin qabnu. Hariiroo mana abbootii keenya wajjin hin qabnu. Akkasumas immoo kadhannaa godhachuudhaa qabnurraati baay'een keenya teellatti deebina waan ta'eef ammas maatiin keenya hundumti keessan shamarran bataskaanni keenya addan qooddu. Shamarran keenya akka waan bataskaanni adda nu baaftee nu qooddeetti ilaaluudhaan qabdu. Bataskaanni obboleettii kee obboleettiiwwan keenyaa fi iddoo guddaa qabdi. Akkuma beektanii Dubroo Maariyaamii haadha Waaqayyooti. Kabajni kana caale ulfinni kana caale hin jiru waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannee mana qulqullummaa keessatti kadhannaa geggeeffannu itti jabaachuu akkasumas immoo mana gaafa jirrummaa akkuma kanaa manatti kadhannaa keenya itti jabaachuu nurra jira kan jedhu ergaa keenyadha. Seera mana kiristaanaa beennu abbaa gaabbii keenya wajjin iftoominaan itti siqnee haa mari'annu jenna kun ergaa keenyadha kan nu gargaaree kan nu wajjiniin ta'e waaqni abbootii keenya maqaan isaa bara baraan galateeffamee nuuf haa ta'u galanni haa ta'u waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen.